Woboon maxxannee gorsaa fi hooggana diyaasporaatii miti. Namootaa fi murni kalafataan uf qolaan ufittoon yookiin jallataan ajandaa fi dantaa murnaa kaayoo fi dantaa sabaa dursee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gufuu ta'u ala kanatti habaqaalamee jira. Murni kun diyaasporaa fi abaa'oo wooboo biyya alaa keessatti maandheffatee tarsimoo siyaasaa waraanummaa faallessee tooftaa to'annoo ilaalaatiin strategy of remote control wooboo dirree jiru gorsee hoggana jedhee rarraga. Murni kun amaloota farra warraaqsaa kanneen akka farra dimokiraatummaa, abbaa irrummaa fi sirna dhablummaa calaqqisiisa. Innaa ammaa tana murni kun ajandaa dhokataa bobaa isaa jalatti suuqqatee yookiin golgatee dippiloomaasii kijibaa fi maseena geggeessaa jira. Murni kun ajandaa dhoksaa geggeessuu bira dabree farra jaarmaa fi tokkummaa Oromoo ta'aa jira. Murni kun keessattuu sodaa fi cagginoo anti-intellectual syndrome and phobia humnoota qabamuu isaatu diidatti mul'ata. Aangoon irraa fudhatan jedhee halaalatti baaraka. Qondaalotaa fi hayyoota quuqama sabaa qabanii fi yaada ijaaraa dhiyeessan maqaa adda addaa itti maxxansee garee ololtuu dharaa irratti ijaaree irratti duulaa jira. Maqaa olola dharaa oofuun ummata Oromootii fi wooboo addaan fageessee qopheessaa jira. Tumsaa fi gargaarsi akka wooboo waraana bilisummaa Oromootiif hin dhaqne gidduu seenee danqaraa fi hokkoo falfalaa ta'ee jira. Waan hundumaa caalaa murni kun walabummaa fi hayyoota mul'ata walabummaa qaban hadheeffatee sodaata. Keessattuu gaafiin walabummaa Oromiyaa akka ukkaamamuu fi dhokatu godhaa jira. Gaafii walabummaa Oromiyaa lagachuu bira lufee ummanni addunyaa sabaa fi sablammoonni miseensotaa fi qondaalonni dhaabaa akkasumas biyyoonni ollaa akkan hubanne dhoksaa jira. Kaayoo kana ifatti lallabuu mannaa shororkeessitummaa fi fottoqqummaan na yakkan jedhee baaragaa jira birjaajaya. Nuhi miseensonni qondaalotaa fi hoogganoonni abaa'oo wooboo biyya alaa yeroo yakki akkanaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatamu afaan cuqqaalannee harka dachaafannee tasumaa laaluu hin dandeenyu. Obsas hin qabnu. Kanaafuu bara 2026 duula qeeqaa ijaaraa fi tarkaanfii sirreessituu fudhachuuf dirqamna. Yoo murni kun qeeqa ijaaraa fi yaada sirreessituu fudhatuu didee akkuma amala isaa hujii diiggaa itti fufe ummata Oromoo biratti saaxiluu fi tursiisuuf murtii hin daddaa'ine qabna. Waamicha. Karaa fi daandii walabummaa irratti koottaa ummata Oromoo bal'aaf humnoota siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromootiif hayyoota Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, miseensotaa fi qondaalota abaa'oo wooboo addunyaa guutuu, warraaqxotaa fi sabboontota quuqama sabaa qabdan kanneen paartii fi mootummaa naafxanyaa haarawaa raayyaa ittisa impaayeraati fi birookiraasii keessatti argamtan aktiivistoota bebeekamoo fi jajjaboo kana fakkaatu. Gadaan amma keessa jirru urjiin impaayeraa buutee jirti. Impaayerri akkuma uumaa isaa walabummaa bilisummaa fi birmadummaa dorrobee jira. Carraa fi filmaanni jiru tokko qofaadha. Impaayera burkuteessinee boolla buusuu malee waldhaannee sussuphinee fayyisuun tasuma hin danda'amu dadhabnee jirra. Hundi kennayyuu irratti qooda fudhannee dadhabnee jirra. Reeffa impaayeraa koloneeffataa torba garagalchinee jirra. Sussuphinee demokraatessuu fi federaalessuufis ifaanyee jirra. Amma dhugaan hadhooftuun uumaan impaayeraa nuu mirkaneesse yoo jiraate impaayerri azala du'a. Du'uun isaa waan ooluu miti. Boollarraa hambisuun hin danda'amu tasuma. Reeffa aanaa torba garagalchan malee reeffa impaayeraa torba garagalchan. Nu Oromoon garuu torba garagalchinee fayyisuuf jaarraa tokko oliif dhamaanee jirra. Amma gahe impaayera du'uuf dhiitatu fayyisuuf hononoquun maraatummaadha. Koottaa awwaala impaayeraa kolonummaa irratti walabummaa dhalchinee daraarsina. Barri 2026 bara bilisummaa fi walabummaa
birmadummaa nuu haa ta'u. Ummanni Oromiyaa ni bilisooma. Oromiyaan ni walaboomti. Mootummaan birmaduun Oromiyaa ni dhaabbata. Abaa'oo Wooboon kaayoo walabummaa irratti Oromiyaa irratti haa waaru. Gufuu keessaa qabsoo keenyaan buqqifna. Injifannoon uummata Oromoof.